Tole ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi daawwattoota leensaa mulunaa faamilii jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti galata waaqayyoo chaanaala leensaa mulunaa faamiliitii faaraa wartaatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti makamaa isiniin jenna. Daawwattoota kiyya kabajamoo baay'ee sin jaaladhu baay'ee sin kabaju like tuqaatii waan isin fayyadu kana na duukaa bu'aa daawwadha. Guyyaarraa obboleettiin mana kana nan bitadha jettee jirti. Daawwattuun koo keessa manni kun hin dubbanne malee waan hin qabu yookiin sanan qaba kanan qaba jedhee hin dubbadhu yeroo baay'ee baay'inaan jechuudha. Mana kana kanuma kooti jechuudha. Gurguruun barbaade namoonni bitachuu barbaadan mana kana jedheen tureeyyuu gatii yeroo darbe walii galuun dadhabe jechuudha. Waliin galle namoonni bitachuu barbaadan jedhee maxxanseen tureeyyuu obboleettiin tokko nan bitadhaa jettee dhuftee turte garuu maallaqni ishii gahaa miti jechuudha. Hin geenyee fi mana kana meeqaan gurgurattaa durallee kan koo ta'een dubbanne namoota baay'ee dhufee gatii kennee deema jechuudha. Mana kana kireesseen jira jechuudha. Nan kireeffadhe akkuma argitan kunoo caammaanis barriirra jira, uffanni illee miccamee jira. Kaaree 200 dha jechuudha. Akkuma argitan kana kaareensaa kaaree 200 dha. Namoonni bitachuu barbaadan ammas obboleettiin kun bitachuu barbaaddee turte baay'ee mana isaa jaalattee turte kutaa 2 dha. Akkuma argitan kutaa 2 garri sun saaloonidha. Garri kun immoo mana mi'aa yookiin mana ciisichaati jechuudha. Mi'as keessa kaa'uu hin danda'ama. Ciisichas godhachuu hin danda'ama jechuudha. Kanaaf namoonni bitachuu barbaadan akkuma argitan kunoo dallaa jedduudha diigaan jira jechuudha. Yookiin waajjiratti qadaqqadee sarbisiin ijaarratanii manum kootti haanee jira beekuman kooti jechuudha jechuudha. Yeroo san akka salphaattan bite namoonni bitachuu barbaadan ammas gatii isaa walii galla bitachuu dandeessuun isiniin jedha daawwattoota kiyyaa kana gatii isaa walii galla. Obboleettiin sun amma nan jedheen bitachuu hin dandeenye yeroo sana gaa akkuma salphaatti obboleessuun Galaanaa Gaaromsaarraan biteeyyuu isiniin jechuu barbaada. Durbii isaati obboleessuma Galaanaa Gaaromsaa jechuudha. Barana isiniif seera kan kootillee hin jenne malee meeqatti kireeffattaa naan jettee turte jechuudha. Kan itti kireeffadhu 2,000 kireessa jechuudha. Kanuma abbaan bitattan shamarran biyya Arabaa keessa 2,000 yookiin 2,500 3,000 kireeffachuu dandeessu jechuudha. Maaliif gibbii qobaa namni hin barbaada jechuudha. Kanaaf namoonni barbaadan bitachuu dandeessu. Akkuma argitan jala isiseera humtuu naafne jechuudha. Manni ijaaramee isaa baay'ee bareeda waan tafeen jiru jechuudha. Katamaa keessa waan tafe tokko illee hin jiru jechuudha. Akkuma argitanii wanti isin lafti immoo bal'aadha. Yoo barbaadan sarbisii qaxaqqaxxanii ijaarrachuu dandeessu. Bishaan galeera akkuma argitan kana bishaan galcheen jira. Akkuma argitan bishaan galcheen jira. Kan koo keessattis galcheera asittis galcheera jechuudha. Akkuma argitan kana bishaan galeera, maabiraatiin galeera. Kun qoxaariin argitu isin agarsiisuu nan danda'a. Bishaan galeera, maabiraatiin galeera. Wanti irratti iyyuu hin jiru jechuudha. Kun akkuma argitan qoxaariinis galee jira. Wanti isin gootan tokko illee hin jiru jechuudha. Kana hunduu mijataadha jechuudha. Warreen bitachuu barbaadan karaa keessaa na dubbisa. Warreen maallaqa qabdan jechuudha na dubbisa. Isinii ittiin gurguruu barbaada, gurgurachuun barbaada, ittiin hojii hojjedha eetanii ammas lafuun bibbituun barbaade namoonni bitachuu barbaadan yoo jiraattan karaa keessaa na dubbisaati. Isiniif ta'a warra shamarran biyya Arabaa kanaaf isiniif ta'a. Miliyoonaa gadi manni akkasii hin jiru jechuudha. Lafa katamaarraa gatii isaa walii galla. Namoonni bitachuu barbaadan isiniin jechuu barbaada. Daawwattoota keenya takkaa kan koo ta'ee dubbadhee isin beeku. Abbaan biiftuu yoo lafuun bibbiteetu kutaa manum xiqqoo irratti ijaaree kan kaa'ee na eege jechuudha. Akkuma argitan kana
Shin gargadi kunis kootuma shinis kaaree 200 kunis 200 kaaree 400 jechuudha kun walitti kan ko isa manni korra jiru malee kaaree 400 jechuudha sin agarsiisuu hin danda'a kun akkuma argitan qorqorroodhaan hundisaa kun immoo mana kooti jechuudha kun mana kooti kun marbeeti kooti inni sun immoo mana koosa guddaadha akkuma argitan kun immoo shin gurguruu barbaadu kana jechuudha kutaa lama ofirraa qabdi jechuudha bal'aadha manni isaa keessi booda sin agarsiisuu hin danda'a barsiise warra kireeffate keessa jira waan ta'eef jechuudha kana fakkaata namoonni bitachuu barbaadan karaa keessa na dubbisaatii isinitti gurgura isiniin jedha daawwattoota kiyya wanti shi gara gadii sanas lafa duwwaadha namoonni bitachuu barbaadan kaaree 200 dha jechuudha shiin samuma kanaati kunis 200 sunis 200 jechuudha kaaree 200 dha jechuudha akkuma argitan kana gara sammum lafa kiyya sasa kon ko inni sun innachaanu 400 inni kun 400 jechuudha 200 jechuudha kanaaf namoonni bitachuu barbaadan dubbisa isiniin jechuu barbaada daawwattoota kiyya yeroo gaarii akkasittiin bibbitanii amma kunooti jiraachuu dandeessu lafa kana yeroo sana gurguruudhaaf itti yaafataa turanii mulunaan baay'ee cimaadha jechuudha nama cimaadha achumaalleessa yoo bitamee taa'ee naan jedhee jechuudha yeroo sana jibbeedha garuu amma ga'ee kunoo na fayyadaa jira jechuudha lafa iddoo tokko qaba waaqaa tolu kana fakkaata jechuudha namoonni barbaadan lafa bareeda iddoo bareeda godaasaas isin agarsiisuu nan danda'a yoo barbaadan jechuudha suuqiis akka kooti kanatti kan kun suuqii kooti akka kanatti suuqii ijaaruu dandeessu jechuudha akka barbaadanitti kunoo katamaadha akkuma argitan kana suuqii sitti ijaarrachuu dandeessu bal'aadha waan ta'eef jechuudha shi gara gadii lafti duwwaan yaw miliyoona miti 800 wayitiin gurguramti shiin koottaa barbaadani 800 jechuudha hanga 900 yoo qabaattan dhufuu dandeessu lafti isaa lafa bal'aadha akkuma argitan kana lafa bal'aadha jechuudha sin agarsiisuu nan danda'a kuni 800 nan gurguradha waan argadhe jechuudha kaaree 200 dha 900 waan akkasii gurguruu hin danda'a jechuudha kaaree 200 dha beekuun kukkute akkatti kun immoo kaaree 200 dha jechuudha kunis shinti beetii qaba marbeetii bichaa dhabe malee marbeetii kan mukootti hojjetama sumkootitti hojjetu jechuudha kana fakkaata daawwattoota kiyya maal jettu sinii bitadhaa isin fayyadaati namoonni birrii qabdanii jirtan birrii qabdan yoo mana kana bitachuu dadhabdan lafa ishii sana bitachuu dandeessu shamarran biyya arabaa baay'inaan birrii qabanii lafti isaa lafa bareedaadha damosti waan ol ka'an taaneef egaa mana waan birrii qabdan natti fakkaatu namoonni keewwattanii qabdan akkuma argitan mana bichaadha katamaa walakkaadha bitadhaa isiniin jedha kana fakkaata daawwattoota kiyya abbaan barbaadan dhufuu dandeessu birrii qabaannaan kash godhee isinitti gurgura jechuudha barbaadan yoo dandeessu ta'e naa kana marbeetii itti ijaarre abbaan bitatu marbeetii itti ijaarre shinti beetiin jira bishaan jira qoxaariin jira bishaan iddoo kanatti galchee jira amma taakiltiin dhadhaaba jedheetanii kana dhufechuudha taakiltii as keessa dhadhaabuudhaafini jechuudha giriinii gochuufini akkuma isa kanaatti jechuudha giriiniin godha yookiin immoo iddoo kana raafuu facaaseen bade jechuudha raafuu facaaseetanii bade jechuudha iddoo kana akkuma argitan qoonfaraa isaatu nama rakkisaasi baay'ee ulfaata jechuudha lafti isaa hin ulfaata'u naan jala isisee dhiyoon isisee jechuudha jala isaa liishoo kan hin galchee dhiyoodha jechuudha naa kana fakkaataa daawwattoota kiyya abbaan barbaadan dhufuu dandeessu kana siniin jedha keessaan na dubbisaa bilbila koo qabadhaati bilbila koo irraan isinii ka abbaan barbaadani daawwattoota kiyya kana fakkaata waan kuma lamatti kireeffadhee jira abbaan kireessuu barbaadan immoo isin immoo ol dabaltanii abbaa akka barbaadan kireeffachuu dandeessu jechuudha kana mastaawutiin hin galle garuu laastikiin tikaa'e barrii galchee laastikiin tikaa'e jechuudha mastaawutiin baay'ee waddadee jira waan ta'eef xiqqoo mastaawutii gaafata jechuudha isinii galee mastaawutii barbaada jechuudha qorqorroo rarraafamaa jira
kana fakkaata daawwattoota kiyya nagaatti tura na dubbisaa karaa keessaa isiniin jedha laayikii xiqqaa